Sanyii namoota biroo fayyadu facaasu. Kaayyoo kee adda baafattee kaayyoo kana dhugoomsuu fi wayita dandeettii kee hojii irra oolchitu imala milkaa'inaa eegaltee jirta jechuudha. Garuu kanatti dabalees madaalliin milkaa'inaa baay'ee barbaachisaa ta'e kan biraan tokkos ni jira. Kunis namoota biroo gargaaruudha. Milkaa'inni jireenya kee sadarkaa gaarii irraan ga'uu qofa osoo hin ta'in jireenya namoota biroofis waan gaarii tokko gumaachuudha. Kun hin jiru taanaan milkaa'inni kee walitti fufinsa qabaachuu hin danda'u. Waan nuti jireenya keenya keessatti argannu hanga lubbuun lafa kana irra jirrutti jiraachuuf nu fayyada. Garuu waan nuti namoota biroof gumaachinu immoo bara baraan yaadatamuuf nu fayyada. Ogeessi fayyaa barsiisan Wangeelaa fi Filoosoferiin Albert Schweitzer jedhamu kaayyoon jireenya dhala namaa namoota biroof tajaajila kennu waan gaarii yaaduu fi gargaaruudha jedhee ture. Dhaggeeffattoota keenya iddoo jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u jecha kutaan anamma dubbisaa jiru kutaa sadaffaadha. Yeroo darbe kutaa lama isiniif gadhiisee kanan ture. Isa kana kutaa lammaffaa itti fufisaan kitaaba adeemsa milkoominaa jedhu kan John Maxwellin barraa'e irraan isiniif dhiyeessaa jira. Itti fufisaan akka na hordoftan isin yaadachiisa. Mee itti fufa. Kanaaf imalli milkaa'inaa gara Afrikaatti isa geesse waggoota dheeraadhaaf namoota gargaaraa ture. Kana jechuun atis namoota biroof waan gaarii tokko gumaachuudhaaf yookaan namoota hiyyeeyyii gargaaruudhaaf gara biyya biraa deemuu qabda jechuu miti. Kaayyoon ati uumamteef namoota hiyyeeyyii gargaaruudha taanaan garuu wanti sirraa eegamus kanuma. Asuma mana kee keessa teessee namoota rakkatan gargaaruu ni dandeessa taanaan fagaattee bakka biraa deemuu sin barbaachisu. Wanti murteessan kaayyoo kee adda baastee beektee kaayyoo kee kanaan jireenya kee fi jireenya namoota biroo jijjiiruudha. Daaniel Toomaas hundi keenya sababa dhalanneef qabna. Garuu baay'een keenya waan dhalanneef kana adda baafnee hin beeknu. Milkaa'inni waan ati jireenya kee keessatti argatte yookaan ofii keef hojjette utuu hin ta'in waan ati jireenya namoota birootiif gumaachiteen madaalama jedhee dubbatee ture. Imalli jireenyaa namoota hundumaa biratti wal hin fakkaatu. Imalli jireenyaa namoota hundumaa biratti wal hin fakkaatu. Sababni isaa hiikni milkaa'inaa namoota namatti garagaradha. Garuu qajeelfamni himala milkaa'inaa garaagarummaa hin qabani. Kutaaleen kitaaba kana itti aanan dhimma kanaa irratti xiyyeeffatu. Kutaalee kitaaba kana itti aanan keessatti qajeelfamoota kaayyoo kee adda baastee beekuuf dandeettii kee hojii irra oolchuu fi sanyii namoota biroo fayyadu facaasuuf si gargaaran qalbifatta. Sadarkaa kam iyyuu bakka kamiyyuu yoo jiraatte qajeelfamoota kanniin itti fayyadamnaan daandii milkaa'inaa irra buutee himala milkaa'inaa ni eegalta. Qajeelfamoota kanniin hojii irra oolchinaan hardhuma milkaa'uu dandeessa. Imala kanaaf miiltoo naaf ta'i. Mee waa'ee namaa yeroo hammaa imala milkaa'inaa na waliin imalaa jiru tokkoon sitti himaa jedha. Barreessaan kitaaba kanaa maqaan isaa Charlie Withers jedhama. Charliin kitaabota koo fi barreeffamoota garaagaraa ani barreessuu ilaalchisee qorannoo geggeessuudhaan gabaasa naaf barreessa. Waggoota dheeraan dura milkaa'inni maal akka ta'e utuu namicha kana gaafattee milkaa'ina jechuun kaampaanii tokko keessatti hojii baay'ee jaalattu argattee kaampaanicha keessatti sadarkaa olaanaa irra hojjechuudha jedhee siif deebisa ture. Akka waan milkaa'inni bakka yaadde tokko geessee dhaabbachuu ta'etti yaadaa ture jechuudha. Garuu wantoonni bakka yaadde ga'uu kee murteessan baay'eetu jiru. Fakkeenyaaf dhaabbata hojii tokko keessatti sadarkaa barbaaddu tokko irra ga'uudhaaf hojii maatni
dhaabbatichaa, siyaasni fi haalonni qabatamoon naannoo kee jiran murteessoodha. Jireenya keenya keessatti akka waan milkaa'inni bakka yaadan tokko ga'anii dhaabbachuu ta'etti yaadna taanaan sababa dhiibbaa wantoota garaagaraatiin bakka yaadne sana ga'uu yoo baanne haamileen keenya ni caba. Charlie Whitsis yeroo ammaa kanatti bakka ga'uuf yaadaa ture sana ga'uu dhabuu isaa utuu gaafatte waan deebii siif kennu natti hin fakkaatu. Sababni isaa Charlie Whitsis yeroo ammaa kanatti ilaalchi inni milkaa'inaaf qabu jijjiiramee jira. Charlie waggoota 2 fi walakkaadhaaf ana waliin hojjechaa ture. Amma akkaataa inni itti milkaa'ina ilaalu jijjiiramee jira. Milkaa'inni bakka yaadan ga'uu kophaa utuu hin ta'in imala akka ta'e hubatee jira. Kanaaf kaayyoo Waaqayyo isa uumeef adda baafatee jabaatee irratti hojjechaa jira. Namootni biroonis dandeettii Waaqayyo isaaniif kenne fayyadamanii kaayyoo Waaqayyo isaan uumeef qabatamaan akka dhugoomsaniif gargaaraa jira. Kanaanis barreeffamoota nama onnachiisanii fi barsiisan barreessuudhaan jireenya namootaa jijjiiruuf hojjechaa jira. Guyyaa guyyaattis dandeettii isaa, ogummaa isaa fi jireenya hafuuraa isaa fooyyessaa deema. Ogummaa fi dandeettii isaa kanaanis anaan qofa utuu hin ta'in namoota kitaabota koo fi barreeffamoota koo dubbisan gargaaraa jira. Kanaaf milkaa'inni galma fuulduratti dhugoomsinu irratti hundaa'a utuu hin ta'in jireenyuma amma keessa jirru keessatti waan nuti hojjechaa jirruun madaalama. Milkaa'inni fuulduratti sadarkaa olaanaa irra ga'uu utuu hin ta'in dandeettii Waaqni nuuf kennetti fayyadamnee jireenya mataa keenya fi jireenya namoota biroof waan gaarii gumaachuudha. Kaayyoo keef hojjechaa jirta taanaan ati imala milkaa'inaa irra jirtaa jechuudha. Seenaa armaan olii keessatti jireenyi Charlie akkamiin jijjiirame? Jalqaba ilaalcha inni milkaa'inaaf qabutu jijjiirame. Itti aansee ilaalcha isaa haaraa kana hojii irra oolchuudhaaf halkanii fi guyyaa irratti hojjete. Lammaffaa irratti qajeelfamoota milkaa'inaaf isa barbaachisan barate. Qajeelfamoonni milkaa'inaa kunniin kitaaba kana keessatti ibsamanii jiru. Milkaa'ina gonfachuudhaaf qajeelfamoota kunniin itti fayyadamuu qabna. Namoonni milkaa'an hundumtuu qajeelfamoota kanniin itti fayyadamu. Qajeelfamoota kanniin itti fayyadamuun waan namatti ulfaatu hin qabu. Wanti baay'ee ulfaatan kutannoon eegaluu qofadha. Anis kanumaafan imala milkaa'inaa si eegalchiisuu barbaade. Charlie fi namoota biroo baay'ee gargaare imala milkaa'inaa waan an eegalchiiseef baay'een ofitti gammada jedha barreessaan kun. Namootni ani imala milkaa'inaa eegalchiise kunniin milkaa'ina dhamdhamatanii imala milkaa'inaatti gammadaa jiraachuu qofa otoo hin ta'in namoota biroos gara imala milkaa'inaatti fidaa jiru. Mee atis imala milkaa'inaa akkan si eegalchiisuu fi imala milkaa'inaa jechuun maal jechuu akka ta'e akkan si ibsuuf naaf eeyyami. Ammaan booda ilaalchi ati milkaa'inaaf qabdu ni jijjiirama. Jireenyi kees ni jijjiirama. Yaada with obsi kanaanis walii galta. Milkaa'inni yeroo mara ganamaan ka'uudha. Nama kamiyyuu ta'i, bakka kamiyyuu jiraadhu, umuriin kee hanga fedheyyuu haa ta'u, dharraan waan tokko hojjechuu keessa kee ni jira. Wanti keessa kee jiru kunis ganamaan hirribaa si kaasa. Wanti ati hojjechuu jaalattu kun waan ati hojjechuu dandeessudha. Waan keessi kee jaalatuu fi itti gammaddu kun yeroo mara yoo hojjetteyyuu sin nuffisiisu. Milkaa'ina jechuun kana malee sadarkaa olaanaa irra ga'uu kee miti jedha. Sanyii namoota biroo fayyadu facaasu.